አሰብ የኢትዮጵያ ነች ያልነው አሰብ የኢትዮጵያ ስለሆነች ነው። 100% ፒሪየድ። በተንኮልና በሸፍጥ አስመራና አዲስ አበባ ሆናችሁ ወስዳቸዋል። Handhuura Gaanfa Afrikaa waajjira ajajaa waraanaa Itoophiyaa fi masaraa Finfinnee keessatti obomboleettii dhokotaa kan madaallii waraanaa keessoo fi ji'oo-poliitiksii biyyattii guutummaatti garagalchuu tokko qindaa jira. Jeneraal Bacha Debele namichi muuxannoo waraanaa isa fiixee qabu atattamaan gara Finfinneetti deebi'ee jira. Jeneraal muuxannoo waraanaa cimaa qabu yeroo dhiphinaa kana keessatti karaa dippiloomaasii irraa gara handhuura waraanaa irratti hiriiruuf kan jiru yoo ta'u, Jeneraal Baacaan waraqaa dippiloomaasii dhiisee uffata waraanaa isaa deebisee uffachuuf sa'aatii 0 eeggachaa jira. Iccitii isaa bal'inaan qabannee jirra. Ergamaan olaanaa Gamtaan Afrikaa Pireezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoon dhiyeenya kana eeyyama masaraa Finfinneetiin gara Maqaleetti yeroo imalu, imalli kun daawwannaa idilee yookaan araara walqixxummaa hin fakkaatu. Kuni gaa'ila dantaa Xiimdoo yookaan Gamtaa TPLF Faannoo guutummaatti Diigame TPLF'n of tuulummaa ishee daaraatti makee akka jilbeenfattu kan godhedha. Gamtaan Xiimdoo dhimma abbummaa Wal-Nyaate irratti attakaaruu keessa galee diigamaa jira. Xiimdoon akkamitti ijaarame, akkamitti diigamaa jira, bal'inaan qabannee jirra. Qarqara galaana Yemenitti dooniin boba'aa daddabarsu tokko hidhattootaan yeroo butamu, iccitii suukkanneessaa masaraa Asmaraa guutummaatti raasee hooggantoota biyyattii halkan hirriba dhabsiisee tokkotu saaxilame. Dooniin butame kun alaabaa biyya Eertiraa ishee masaanuu Itoophiyaa taatiin waggootaaf of tuultu sana fannifatee bishaan irra fiigaa ture. Butamuun doonii kana maaliif Eertiraa raasee? Yoo haga xumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aa ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraatiin. Yooyaa ashamar kafuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faarataatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Akka xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Handhuura Gaanfa Afrikaa waajjira ajajaa waraanaa Itoophiyaa fi masaraa Finfinnee keessatti obomboleettii dhokotaa kan madaallii waraanaa keessoo fi ji'oo-poliitiksii biyyattii guutummaatti garagalchuu tokko qindaa jira. Waraanni qawwee fi dirooniin lolamuun dura Xiinxala ajajoota waraanaa irratti sammuu fi amanamummaadhaan mo'atama. Ragaan suukkanneessaan Xiinxala qorannoo irraa dho'ee dhugaa dhooftuu tokko saaxilee jira. Ji'i fulbaanaa dhufuuf deemu kun ji'a idilee osoo hin taane ji'a xumuraa gantummaa lafa jalaa raayyaa ittisa biyyaa keessatti raawwatamaa ture ta'uuf deema. Mee iccitii xaxamaa kana haguuggii dippiloomaasii irraa mulqinee ija saayinsii waraanaa fi madaallii ji'oo-poliitiksiitiin gadi fageenyaan xiinxallu. Torbee darbee Jeneraal Bacha Debeleen namichi muuxannoo waraanaa isaa fiixee qabuu fi ambaasaadara waraanaa Itoophiyaa biyya Keeniyaa ture aangawoota Naayiroobii keessaa jiraniin nagaatti jedhee atattamaan gara Finfinneetti deebi'ee jira. Ija nama idileetiin kun jijjiirama ambaasaaddarootaa fakkaachuu danda'a. Garuu ija ogeessa waraanaatiin yeroo madaalamu Jeneraala muuxannoo waraanaa cimaa qabu yeroo dhiphinaa kana keessatti karaa dippiloomaasii irraa fidanii gara handhuura waraanaa irratti hiriirsuun tarsiimoo iddootti deebisuu jedhama. Jeneraal Baacaan waraqaa dippiloomaasii dhiisee uffata waraanaa isaa deebisee uffachuuf sa'aatii 0 eeggachaa jira. Garuu maaliif ammatee iccitiin isaa dho'iinsa siyaasaa fi waraanaa tokko keessaa dhokatee jira. Dhiyeenya kana muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed dhugaa onnee namaa raasuu fi qaneessaa tokko ifatti dubbatanii jiru. Ajajoota waraanaa olaanoo keessaa namoonni tokko tokko iccitii waraanaa hatanii finciltootatti gurguraa jiru. Ragaa qabatamaas harka keessaa qabna jedhan. Saayinsii waraanaa keessatti madaalliin kun sodaa jireenyaa isa guddichaadha. Ati xiyyaara ammayyaawaa Su-35 yookaan diroonii qulqullina olaanaa qabu qabaachuu dandeessa. Garuu yeroo ati boruu iddoo kana nan rukuta jechuun karoorfattu. Jeneraalli teessoo kee cinaa taa'u bilbila kaasee diinaaf yoo hime teekinooloojiin kee guutummaatti bishaan nyaatee jechuudha. Inni raadariin osoo hin taane gantummaa keessootiin miliqa. Waraanni yeroo ammaa kaaba Itoophiyaa keessattuu naannoo Amaaraa keessatti finxaaleeyyii Faannoo wajjin deemaa jiru. Waraana qawwee qofa miti, waraana basaasaati. Faannoon meeshaa gurguddaa yookaan teekinooloojii qilleensaa hin qabu. Garuu yeroo baay'ee haleellaa raayyaa ittisa biyyaa jalaa miliquu danda'a. Akkamitti ragaan amma ifa ba'e kun deebii kennee jira. Ujummoon argansuu Faannoo inni guddichi bosona keessa osoo hin taane achuma waajjira waraanaa Itoophiyaa masaraa ajajaa waraanaa keessaa dhokatee ture. Ajajoonni tokko tokko dantaa sabummaa fi gandummaatiin machaanii birmadummaa fi dhiiga loltoota Itoophiyaa gurgurachaa turan. Dr. Abiy ragaa kana harka keessaa galfachuu isaa yeroo labsu gantoota kanaaf waraqaan du'aa mallatteeffameera jechuudha. Mee amma xiyyeeffannoo keenya gara madaallii aangootti hananneessinu. Waraanni amma deemaa jiru Faannoo irratti waan ta'eef akkasumas shakkii fi walamantaa dhabuun hooggansa waraanaa keessatti waan uumameef masaraan Finfinnee jijjiirama bu'uuraa gochuuf dirqamee jira.
Jeneraal Bacha Debeleen gara Finfinneetti deebi'uun isaa iddoo Jeneraal Abbabaw bakka bu'uuf yookaan gahee waraanaa ijoo fi olaanaa qabachuuf fakkaatee tilmaamamee jira. Kuni dhimma sanyummaa qofa miti, kuni dhimma eegumsa iccitii waraanaa fi amanamummaa dhumaati. Waraana keessatti namni iccitii waraanaa diinaaf kennu diina dirree irra jiru caalaa balaafamaadha. Jijjiiramni fulbaanaa kun yoo raawwatame bu'aan isaa dirree waraanaa irratti maal ta'a? Tarsiimuun isaa ajaa'ibsiisaadha. Iccitiin Faannoon ittiin lubbuun jiraattu guutummaatti ni cufama. Faannoon isheen kanaan dura dirooniin dhufeera dhokkodhaa jechuun bilbilli masaraa waraanaa keessaa isaaf bilbilamu. Amma booda iji isaa guutummaatti jaamee gurri isaa duudee diroonii fi humni lafoo raayyaa ittisa biyyaa tasa utaalee yeroo isaan daaraa godhu qofa argu. Qulqullinni hooggansa waraanaa injifannoo waraanaa keessatti 50% caala. Walumaa galatti ragaan suukanneessaan minjaala kanarraa dhufe addunyaa fi diinota Itoophiyaatiif dhugaa tokko mirkaneessee jira. Mootummaan Itoophiyaa fi raayyaan ittisa biyyaa shira diinonni alaa fi keessoo xaxan qofa osoo hin taane madaa keessoo isaa dhiigsee qulqulleessuuf ija jabeessa ta'uusaa agarsiisaa jira. Fulbaanni dhufu kun ji'a boqonnaa osoo hin taane ji'a itti sirni waraanaa Itoophiyaa xurii ofirraa dhiqee utubaa sibiilaa mo'amuu hin dandeenyetti of jijjiiruudha. Diinonni daangaarraa warri iccitii hatuudhaan of tuulaa turan amma ujummoon hargansuu isaanii masaraa Finfinnee keessatti guutummaatti muramee jira. Madaalliin waraanaa amma ija haaraan eegalamee jira. Handhuura Itoophiyaa keessaa gaansuu kanneessaan minjaala siyaasaa biyyattii garagalchu tokko ifa ba'ee jira. Waraana irraa inni kaaba Itoophiyaatti labsame kun waraana kaayyoo yookaan birmadummaa miti. Kuni waraana gantummaa, gaa'ila dantaa yeroo gabaabaa fi morkii shiftootaa siyaasaa kan dhugaa fi uummata isaanii gurguraniiti. Dhiyeenya kana obbo Andaargaachoo Tsiggee namichi seenaa siyaasaa Itoophiyaa keessatti nama shiraa fi jijjiiramaati. Ofii isaatiin dhufee garee Xiimdoo yookaan Faannoo fi TPLF walitti fiduuf nama giddu gala ta'e keessaa tokko anadha jechuun yeroo lallabu addunyaan dhageessee jirti. Kuni ifatti ba'uu qofa osoo hin taane kufaatii xiinsammuu fi kufaatii aayidooloojii sadhumaati. Mee dhugaa xaxamaa fi raafamaa kana gadi fageenyaan haa ilaallu. Obbo Andaargaachoo Tsiggeen eenyu? Waggoota dura yeroo sirna abbaa irree TPLF Itoophiyaa bitaa turetti namichi kun ukkaanfamee biyya Yemen irraa butame mana hidhaa iccitii TPLF keessatti hiraarsaa suukanneessaa dhandhamaa ture. Bara 2018 yeroo muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad aangootti dhufan injifannoo uummataatiin balballi mana hidhaa cabee Dr. Abiy Andaargaachoo fi hidhamtoota siyaasaa kumaatamaan lakkaa'aman du'arraa baraaranii nagaan bilisa baasan. Yeroo sana Andaargaachoon Dr. Abiy fayyisaa koo jedhee galateeffachaa imimmaaniin faarfachaa ture. Garuu har'a waggoota muraasa qofa booda madaalliin amanamummaa akkamitti garagalee namichi jireenya haaraa mootummaa kanarraa argatee innumti dhufee sirna isaa baraaree kuffisuuf garee isa hidhee hiraarsaa ture TPLF faana minjaala tokkorra taa'ee shira xaxaa jira. Kuni saayinsii siyaasaa keessatti shira isa fiixeeti. Dr. Abiy Ahmad haasaa isaanii dhiyeenyaa keessatti warra nuti hidhaa baasneetu warra isaanii hidhee ture wajjin wal ta'ee nu lolaa jira yeroo jedhan onnee gantummaa kana sirriitti saaxilanii jiru. Kuni dhukkubbii siyaasaa Itoophiyaa isa ijaan mul'atudha. Wanti hunda caalaa onni nama raasuu fi madaallii gamtaa Xiimdoo yookaan gamtaa TPLF fi Faannoo kana guutummaatti daaraa godhu garuu wal-dhabdee keessoo isaaniiti. Andaargaachoon namichi kanaan dura sabii Amaaraa jedhamu hin jiru afaan Amaaraa qofatu jira jechuun lallabaa ture. Har'a immoo uffata qabsaawaa Amaaraa ofitti uffisee Faannoo hoogganuuf yaalii gochaa jira. Gamtaan inni TPLF wajjin ijaaruu barbaade kun dhalachuu isaatiin dura of nyaatee du'ee jira. Sababni isaas Walqaayiitidha. Qondaaltonni Faannoo tokko tokko ifatti ba'anii TPLF isheen Walqaayiit nurraa saamuuf wixxifattuu faana akkamitti walii gallaa jechuudhaan shira Andaargaachoo kana fashaleessanii jiru. Ija ji'oo-poliitiksiitiin gamtaan TPLF fi Faannoon gaa'ila ibiddaa fi bishaaniiti. TPLF'n Walqaayiitiin deebiftee fudhachuuf kakuu seentee jirti. Faannoon immoo Walqaayiitiin sarara diimaa godhatee jira. Hanga dhimmi Walqaayiit inni dhugaan seeraan murtaa'initti gareewwan kunneen lamaan matuma gamtaa uumuu danda'an. Andaargaachoo fi hooggantoonni warri biyyoota dhiyaa jiran aayidooloojii fi dhugaa lafa jiru tuffatanii uummata lachuu Tigraay fi Amaaraa dhiigaan wal nyaachisanii ofii isaaniitiif aangoo masaraa Finfinnee qabachuuf abjochaa jiru. Garuu raayyaan waraanaa idilee Itoophiyaa fi dammaqiinsi uummataa abjuu kana qabrii keessatti awwaalee jira. Ergamaan olaanaan gamtaa Afrikaa pireezidaantiin Naajeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoon dhiyeenya kana eeyyama masaraa Finfinneetiin gara Maqalee yeroo imalu imalli kun daawwannaa idilee yookaan araara walqixxummaa hin fakkaatu. Kuni ija saayinsii siyaasaa fi waraanaatiin yeroo xiinxalamu gaa'ila dantaa Xiimdoo gamtaa TPLF fi Faannoo guutummaatti diigee TPLF'n of tuulummaa ishee daaraatti maktee akka jilbeenfattu kan godhedha.
Ji'oota muraasa darban kana keessa TPLF'n shira guddicha qopheessineerra jechuun of tuulaa turte. Waliigaltee Piriitooriyaa isa lubbuu ishee baraaree sarbitee bulchiinsa yeroo Tigraay digdee ofii isheetii aangoo dhuunfachuuf sa'aatii 0 labsite. Wanti hunda caalaa addunyaa raasaa ture garuu haasaa fi dhaadannoo isaanii nuti kanaan booda kophaa miti michuuwwan alaa fi keessoo qabna jechuudhaan diina ishee kan durii xiinxaleeyyii Faannoo wajjin gamtaa Xiimdoo ijaarrachuu ishee ifatti labsite. Ija namoota idileetiin gamtaan TPLF fi Faannoo kun mootummaa federaalaa dugda cabsa jedhamee yaadamee ture. Garuu masaraan Finfinnee raayyaan ittisaa biyyaa fi waajjirri dippiloomaasii biyyattii madaallii kana ija qaraatiin daawwachaa turan. Madaalliin waraanaa Xiimdoo kana maaliif diigame? Iccitiin isaa herrega waraanaa fi dhugaa ji'oo-poliitiksii keessa dhokatee jira. TPLF fi Faannoon gareewwan dhiiga walii dhangalaasanii fi dhimma Walqaayit irratti sarara diimaa walii kaanidha. Gaa'illi isaanii kun gaa'ila aayidooloojii osoo hin taane gaa'ila sodaa fi dhiphinaa ture. Mootummaan Itoophiyaa waraana kana lafarratti loluu dura waraana dippiloomaasii fi ujummoo argansuu kukkutuu hojiirra oolche. Ho'iinsi inni guddichi fi TPLF guutummaatti jilbeenfachiise garuu harka ministeera dhimma alaa Itoophiyaatiin raawwatame. Dr. Geediyoon Xiimootiyoos gara Waashingitanitti imaluudhaan peentaagoonii fi masaraa Waayit Haawus wajjin xiinxala mariirra taa'e. Ragaa qabatamaa fi xiinxala ji'oo-poliitiksii dhiyeessuudhaan TPLF'n nageenya Gaanfa Afrikaa diiguuf xiinxaleeyyii Faannoo fi biyyoota diinaa Shaabiyaa wajjin shiraxaxaa jirti. Kuni dantaa Ameerikaa fi addunyaatiif balaa guddaadha jechuun amansiise. Waan isaa daqiiqaa muraasa keessatti Ameerikaan hooggantoota TPLF irratti goora imalaa keesse. Abbanni gamtaa Awurooppaa itti aansuun tarkaanfii wal fakkaataa fudhate. Kuni waraana keessatti ajjechaa dippiloomaasii jedhama. Hooggantoonni TPLF warri maallaqa isaanii baankiiwwan warra dhiyaa keessa kaatanii ijoollee isaanii Awurooppaa fi Ameerikaatti barsiisan har'a hidhamtoota daangaa ta'an. Kuni onnee isaanii guutummaatti cabse. Gamtaan Xiimdoo sun daaratee jira. TPLF ammoo qarqara du'aarra jirti. Yeroo dippiloomaasiin alaa isaan irratti cufame. Yeroo ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Maasingaan kallattiin Maqalee seenee waliigaltee Piriitooriyaa yoo cabsitan baduuf deemtu jechuun isaan doorsisee fi yeroo humni qilleensa Itoophiyaa kuusaa meeshaa isaanii bobeessu TPLF'n of tuulummaa ishee hunda liqimsitee hirmannaa gaafachuuf dirqamtee jirti. Obasanjoon kan dhufe waraana dhaabuuf osoo hin taane waraqaa harka kennachuu TPLF harkaa fuudhee mootummaa federaalaatiif dhiyeessuufi. Walumaa galatti dhimma imala Obasanjoo fi araara TPLF har'aa kun addunyaa fi Gaanfa Afrikaaf dhugaa tokko saaxilee jira. Gamtaan Faannoo fi TPLF Xiimdoon inni waraqaa irratti Itoophiyaa diiguuf ijaarame osuma dirreen seeniin madaallii mataa isaa baachuu dadhabee dhiphina keessoo fi haleellaa mootummaa federaalaatiin qabrii seenee jira. TPLF nagaa barbaadna jechuun yeroo iyyitu isheen nagaa jaallatte osoo hin taane ujummoo argansuu ishee guutummaatti waan irraa cufameef. Osoo addunyaan ija shakkii fi dhiphinaatan dho'iinsa waraanaa abbaa giddugaleessaa fi dambalii malkaa Hormuz daawwattu handhuura galaana diimaa fi garba Eden keessatti shirri ji'oo-poliitiksii seenaa addunyaa raasu tokko ifa ba'ee jira. Waraanarraa doonii waraanaa gurguddoo hiriirsuu qofa osoo hin taane dooniiwwan gaaddidduu fi shira alaabaa sobaatiin madaallii dinagdee fi dippiloomaasii addunyaa garagalchuudha. Keenya kana Hagayya 2026 qarqara galaana Yamanitti dooniin boba'aa daddabarsu tokko hidhattootaan yeroo butamu iccitiin suukkanneessaan masaraa Asmaraa Eertiraa guutummaatti raasee hooggantoota biyyattii halkan irra badhabsiise tokko saaxilamee jira. Dooniin butame kun alaabaa biyya Eertiraa ishee masaanuu diina keellaa Itoophiyaa taatee waggootaaf of tuultu sana fannifatee bishaan irra fiigaa ture. Dhugaa dhooftuu kana haguuggii iyyiinsaa dippiloomaasii Eertiraa irraa mulqinee ija saayinsii waraanaa fi madaallii ji'oo-poliitiksiitiin gadi fageenyaan xiinxallu. Yeroo miidiyaaleen gurguddoon addunyaa kanneen akka Reuters, AFP fi BBC'n ragaa dhaabbataa daldalaa galaanaa Biriteen irraa argatan waabeeffachuun dooniin Sibuu waan jedhamu kan alaabaa Eertiraa fannifatee butameera jedhanii labsan mootummaan Eertiraa maal godhe? Tasgabbaa'ee qorannoo eegale yookaan tarkaanfii waraanaa fudhate moo gonkumaa imbaasiin Eertiraa Landan keessa jiru akkuma namaa ibiddaan gubatee of wallaaleetti iyyiinsaa fi labsii dhiphinaatiin lallabu eegale. Kuni sobaa, kuni duula maqaa keenya balleessuuti. Dooniin kun kan keenya miti. Abbummaanis galmeedhaan Eertiraa wajjin hidhata tokko illee hin qabu jechuun addunyaatti iyyate. Ija dippiloomaasiitiin yeroo madaalamu iyyiinsi akka sariifachiisaan kun mallattoo jabinaa osoo hin taane mallattoo sodaa jireenyaati. Eertiraan xaxama guddaa fi balaa hin deebine tokko keessaa harki ishee seenuu hubattee jirti. Garuu Eertiraan maaliif amma kana dhiphatte? Iccitiin isaa maqaa doonichaa fi seenaa dhokataa isaa keessa jira. Dooniin Sibuu waan jedhamu kun doonii dilee daldalaa miti. Garagaaleen basaasaa fi ministeera maallaqaa Ameerikaa bara 2025 keessaa ifa godhaniiti. Dooniin kun qaama yabala dhokataa Iraaniiti. Kaayyoon doonii kana uggura dinagdee addunyaa Iraan irra keessee cabsuudhaan boba'aa Iraan hattee daldaluudhaan eegaa gaaffiin onnee peentaagoonii fi addunyaa raasuus asitti kaa'ama. Dooniin Iraan isheen Ameerikaan adabamtee ugguramtee akkamitti alaabaa Eertiraa fannifattee eenyu dachee Yaman irraa sochooti. Ji'oo-poliitiksii galaanaa keessatti shirri kun gowwoomsaa alaabaa jedhama.
biyyoonni akka Iraanii fi Raashiyaa yeroo ugurri isaan hudhu biyyoota diigaman warra dinagdeen isaanii laamshee yookaan dippiloomaasiidhaan qeenxee ta'an kan akka Eertiraa barbaadanii maallaqa dhoksaa kafaluudhaan alaabaa isaanii kireeffatu yookiin ammoo biyyoonni dadhaboon kun maallaqa argachuuf jecha ija ofii jaamsanii dooniiwwan dhiigaa kanaaf eeyyama kennu. Eertiraan ishee nuti qulqulluudha birmadummaa guutuu qabna jechuun waggootaaf gaanfa Afrikaa keessatti of jechuun har'a dhugaan ishee saaxilamee jira. Birmadummaan ishee fi alaabaan ishee daldala kontiroobaandii irratti golgaa fi meeshaa ta'anii tajaajilaa akka jiran addunyaatti saaxilamee jira. Dhiphinni Asmaraa inni guddichi madaallii waraanaa fi aarii Waashingten dura dhaabbachuu dadhabuu isheeti. Eertiraan nuti hin beeknu alaabaa keenya sobaan fannifatan jechuun dhaabbata daldalaa galaanaa Biriiteenii fi dhaabbata galaanaa idil addunyaa waabeeffachuudhaan of qulqulleessuuf carraaqqii gooti. Sababni isaas yoo Peentaagoon Eertiraan doonii Iraan kanaan qindoomteetti jettee amantee adabbiin dinagdee fi dhiibbaan waraanaa Eertiraa irra ga'uu danda'u sirna biyyattii guutummaatti lafarraa xaa'uu danda'a. Eertiraan isheen of tuulummaadhaan Itoophiyaa diiguuf abjootu har'a ija basaasota Ameerikaa duratti akka michuu diinota galaana Ameerikaatti himatamuuf sa'aatii 0 irra geessee jirti. Mee haala kana madaallii ji'oo-poliitiksii gaanfa Afrikaatiin wal bira qabnee ilaallu. Itoophiyaan dhiyeenya kana jeneraalota ishee Peentaagonitti ergitee Ameerikaa wajjin waliigaltee tarsiima waa guutuu mallatteessuudhaan madaallii dippiloomaasii addunyaa harka isheetti dhuunfattee jirti. Itoophiyaan akka utubaa nageenyaatti yeroo fudhatamtu masaanuun ishee Eertiraan ammoo faallaa kanaatiin doonii boba'aa diinota Ameerikaa wajjin maqaan ishee ka'aa jira. Galaana Diimaa keessatti qaanooftee rarraa jirti. Kuni kufaatii dippiloomaasii safiixeeti. Dooniin kun bishaan Yaman keessatti fageenya maayilii 136 almukallaarraa butame. Walumaa galatti taateen doonii siibuuwwan kun addunyaa fi gaanfa Afrikaaf dhugaa tokko saaxilee jira. Eertiraan isheen biyyoota ollaa ishee hundaaf sodaa fi kellaa sibiilaa of fakkeessitee lallabdu ho'iinsa qabatamaa dirree dippiloomaasii fi daldala galaanaa keessatti guutummaatti kuftee jirti. Of tuulummaan Asmaraa isa qawweedhaan Itoophiyaa raasa jedhee abjootu har'a bishaan Yaman keessatti alaabaa isaa fannifatee baqachuu dadhabee butamee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumuraatti waan faana turtaniif galatooma.